Tuan gabaabaa. Gammachuu daangaan qabne akkana kana. Waa'ee madarasaa keenyaa kanarratti kanatti magaalaa teenya bulchiinsa magaalaa Sokorraa ka'anii guddinaan ilaanqa dhaabbii Oromiyaatiin federaala dhaqanii dhufanii waraqaa hunda fidanii madarasaan kun akka nu ijaaramu ajjama isaanii nu qabnuun isaanii na gammachiisa. Nageenya keenya kun qarooma diin islaamii akka haafisul quraan oomishtu haafisuu ayoo oomishte sirriitti magaalaa diin quraan akka taatu barbaada. Dargaggoo fi abbootiin keenya qarotuun qara'een sadarkaa dalagee jira. Ijoolleen teenya xixiqqoon dhalu jirulleen mana barnootaa bikkatti barattu waan hin qabne jecha madarasaan kun takkaan akka qoflamatti nu ijaarame xiqqaa fi guddaadha. Ammarraa eegallee barnoota akka sirrii baranne magaalaa diin islaam akka goonuu qaba. Mee bareedaadha yaadni kee dhaloota biyya tanaa ka biyya alaa keessa jiraniif maal dhaamtamee akka madarasaa kana bira kana yaani biyya alaa jiran hedduu jira baay'eedha. Mataa isa ijaaruu danda'ullee ni jira ammoo yoo rabbiin namaan fedhe malee hin danda'ani waan kee hidhan yoo rabbummaan qalbii siijisee itti haate malee hin dandeessu. Suudii Arabiyaa ni jiranii Ameerikaa, Awustiraaliyaa dhaloonni magaalaa tanaa bikkee hin jirre hin jiru. Isaan san hundi xiyyeeffannaadhaan hawaasa keessaa dhalatan kan akka madda barnootaa ta'u akka sirriitti abbootii fi ilmaan isaanii obboleeyyan isaanii baratutti sirriitti akka nama waan isaanii godhutti waan rabbii tana sirri gargaarsa cimaa kannanii akka waan kana yeroo gabaabduu keessa nu gargaaranii rabbii hojii rabbi riskii isaa kannuu fi rabbi haa laaffisuu fi akka amma nu gargaaranii barbaada. Dhuga galatoomi atis bakka. Galatoomaa jenillee.